In the field of zoology, كما زولجيتي قرآن سورة أنعام سورة جهفة آية صدومي سديترت واني لفرياء هندي واني قفلها لما نبرس هندي أمة مكة خيسانيتي جاء الرانتنا ساينسين بننسوتها في اللاتيوان أكما إلمنا ما قمتان جراتو ساني بيخودن دهجر قرآن سورة نحل سورة كل جهفة آية جهتمي سديتي في جهتمي سقلرتك نجا ربين خنيسة دلقا برسيسة أكي جئين غارة خيستي يوخين قد خيستي من جارت لو خيسة قلي مخرائس من قد لو خيسة قلي وان نمني سيف جارورا غاغورا بك خيسة قل تقد لو قبط وان مدا يوخين درارا تيهون در راوانيات خرا ربين خيسي برسيسة ديمي رزقي بربادت لهن يخنا وقوت مراس دورا ساينتستين كال فون كريش جام أكاتا سوچي في عمل خنيسارت تيبسوان خنيف بداس نوبيلي أركتي قرآن خنيسان من غارة خيستي قد خيستي مخرت bakka namni siif jaaru keessa qubadhu karaa rabbiin keessi barsiise deemee rizqii barbaaddadhu hoggaa jedhu maal jechuusaati arraanta eega saayinsiin guddateen booda eega kaalfoon firiish akkaataa sochii kanniisaa ibseen booda kanniisni masnoo kuduraa takka yoo arkite yookiin daraaraa yoo garte deebitee hiriyoota siitti karaa fi kallattii daraaraan sun itti argamu qajeelchitee itti himti sunis karaa bii daansi ja'amuun daraaraa akka guuran taasisa wanni nuti dhiheenya kana beekuu dandeenya waan qur'aanni waggaa 1400 dura karaa rabbiin keessi barsiiseen deemee rizqii barbaaddadhu jedhee barsiise kana arraantan akka saayinsiitti waan kanaan zabbii daansi jenna dur kanniisa hormaatu waa dalaga jennee himaa turre arraantana saayinsii irraa akka hubannetti hormaa osoo hin taane kanniisa dhaltuutu waa dalaga saalli qur'aanni suuraa nahl suuraa 16 aayaa 68 fi 69 irratti kanniisa ibsuuf itti fayyadame fasulukii fi kulii kan jedhu kana jechu kun kanniisa dhaltuu ibsuuf tajaajila شكسبير كتاب سا هنري ذا فورس جو خيست ومني واي خنيسا ولندو دبتها جي سينا تكنوفيم خنيسو تخرما خلولتو تافي دليدو تهانتو وان دلغن دقني موت جتي همني جي بريس arraantana kabay qudan deenyatti loltuu fi warri waa dalagu kanniisa hormaa miti dhaltuuwwantu loltootaa fi dalayduu tahee tajaajila waan dalagan kan itti gabaasanis mootichitti osoo hin taane mootittii bira dhaqanii gabaasan hubadhaa saalli kanniisa dalayduu dhaltuu akka ta'e qur'aana keessatti waggaa 1400 dura ibsame nuti dhiheenya kana beekuu dandeenya qur'aanni suuraa naml suuraa 27 aayaa 17 fi 18 irratti kana jedha jinni namaa fi waan barrisurraa rabbiin nabi Suleymaaniif ashkara biyya hundarraa walitti qabe hoggaa yaa'an wal hayyisaa yaa'an hanga osoo yaa'anii laga mixiitti dhufanitti waraana nabi Suleymaan kana gartee duba mixiin takka kijjatte yaa ilmaan mixii mana keessan seenaa Suleymaanii fi ashkarrisaa osoo quban qabne isin hin fixin namni gariin qur'aanni kitaaba durdurii akkamiiti jechuun maalaluu danda'an waa'ee mixiiwwan waliin dubbatanii nuuf hima nuti kitaaba durdurii akkanaa hedduu qabnaa ja'an sababa qur'aanni kitaaba durdurii akkamiiti ja'an eega saayinsiin guddateen booda bineensi yookiin ilbiisni ilma namaatti haalaan dhihaatu mixii ta'uu hubanne mixii waliin wal fakkeenya qabna akkuma nuti reefka nama du'ee awwaallutti mixii illee reefka isaanii ni awwaalan akkaataan hojii isaaniitis walitti hidhamaa fi wal xaxaadha to'ataa hogganaa qajeelchaa hojjetaa fi kanneen birootis if keessaa qaban akkaataan wal qunnamtii dubbii isaaniitis kan ajaa'ibaati walitti dhufanii waliin dhaabbatanii haasawan gabaa meeshaa walirraa itti daldalatan qaban suuqiin beeytuumi nutis iddoo gabaa qabna mixiiwwanis magaalaa meeshaa itti wal jijjiiran qaban yeroo ganna roobee midhaan kuufatan jalaa jiidhe mixiiwwan midhaan san gabbaasanii aduu keessatti goggeessan jiidhaa fi owwi midhaan akka balleessu beekuu isaanii irraa hubanna sanyiin midhaanii kuufatan yoo biqiluu jalqabe waan biqile san irraa muran biqiluun sun midhaan san akka shamsu yookiin balleessu beekan hubadhaa qur'aanni waa'ee jireenya mixii waggaa 1400 dura ibse nuti waan kana dhiheenya kana bira gahuu dandeenya will cause rotting of the grain. And if the grain begins to bud, they chop off the bud as though they knew that budding will cause rotting of the grain. Imagine, Quran speaks about the lifestyle of the ants 1400 years ago, which we have come to recently. The Quran is Surah Ankabut, Surah Didim Sagalfa Ayah for Temitokorat, Warita about Rabbi Gudate, Rabbi Tokicha Achitigabaru, Akada Rabaftu Yohin Aro Manajarateti, Irralafan Mana Aro Tija. Rabbiin wari rabbii tokkichaa achitti qaama biraa waan isaan hin fayyadne na fayyada ja'anii gabbaran yookiin itti irkatan akka daarabaaftuu mana jaaratteetti hoggaa jiru mana aaroo kan haada laafaan jaarame san nuuf ibsaa jira manni aaroo yookiin sarariitii irra laafaa manaati hundi keenya manni daarabaaftuu yookiin saaphaphoo mana irra laafaa ta'uu ni beekna arraan tan akka beekuu dandeenyetti aaroon hormaan yeroo hedduu aaroo dhaltuun ajjeefama
walitti dhufeenya abbaa warraa fi haadha warraa daara baaftuu gaarii miti. Qur'aanni waa'ee mana laafaa kan ijaan agarruu mana daara baaftuu yookiin saapaphuu ibsuun cinatti walitti dhufeenyi mana san keessaallee gaarii akka hin taane nuuf ibsaa jira. The relationship of the husband and wife is not good in the spiders. So besides the Quran talking about the flimsy physical nature of the house of a person who takes a protector besides Almighty God, is also talking about the relationships in the house. In the field of physiology, gama fiiziyooloojiitiin eega qur'aanni buufame waggaa 600 booda namni ibni nafiis jedhamu waa'ee marsaa dhiigaa ibse. Eega qur'aanni buufame waggaa 1000 booda ammoo eega ibni nafiis ibse waggaa 400 booda jechuudha. Wiiliyaam Haarvii namni jedhamu dhimma kana addunyaa cufa beeksise. Kitaaba mana barumsaa keessatti barannu irratti namni jalqaba waa'ee marsaa dhiigaa dubbate Wiiliyaam Haarviitii jennee baranne. Dhugaan jiru garuu ibni nafiis isa dursee waggaa 400 dura dubbatee ture. Kun dhimma miidiyaati. Arraan tan akkuma beeynu sooranni nuti soorannu garaacha seena. Itti aansee gara maari'imaanii dhaqa. Fiiziyooloojiin wal qabatee waa'ee marsaa dhiigaa fi uumama aannaniitiin wal qabatee gabaabatti wanniin isiniif ibsu. Sooranni maari'imaan eega seeneen booda wanni soorata san keessaa dhimbiibamee bahe gara ujummoo dhiigaatti makama. Takka dhiigatti makamnaan qaama hunda dhaqqaba. Xannachi maamaarii jedhamu kan qophaa'uu aannaniitiif barbaachisus soorata kana ni argata. Waa'ee marsaa dhiigaa fi uumama aannanii irratti wanni nuti dhiheenya kana beekuu dandeenya. Qur'aana keessatti waggaa 1400 dura ibsamee jira. Suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aaya 66 irratti beeladaa keessa waan isin gorfamtanii rabbitti amantaniitu jira. Waan garaa beeladaa jirurraa isin obaafna. Cumaa fi dhiiga jidduu aannan qulqulluu miidhaa hin qabne isin obaafnaa ja'a. Dhaamsi wal fakkaataan suuraa mu'minuun suuraa 23ffaa aaya 21 irratti ammaas beeladaa keessa waan gorsa isiniif ta'utu jira. Nuti waan garaa beeladaa keessa jirurraa aannan xaliila isin hin huune isin obaafna. Ammallee faayidaa hedduutu jira. Beeladarraa foon nyaattanii ja'a. Qur'aanni waa'ee marsaa dhiigaa fi oomisha aannanii gabaabsee gama fayyaatiin dur deemi garaa kanniisaa keessaa bahuusaan beenu ture. Qur'aanni suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aaya 69 irratti garaa kanniisaa keessaa deema dhugantu baha. Deema bifaan wal dhadhabu. Deema keessa dawaatu namaaf jiraa ja'a. Waggaa 300 dura deemi garaa kanniisaa keessaa bahuusaa saayinsiin beeke. Ammaan tan akka beeynetti deemi vaayitaamin K fi faraaktoos if keessaa qaba. Dhiheenya kana deemi wantoota madaa namaa fayyisan qabaachuusaa beekuu dandeenya. Loltoonni Raashiyaa waraana addunyaa lammaffaa irratti madaa isaanii haguuguudhaaf deema fayyadamaa turan. Kun akka jiinii madaa san keessaa hin huurkine taasisa. Madaan sunis wayita fayyitu godaannisa xiqqoo qofa godhattee fayyiti. Deemi rukkina waan qabuuf jarmii fi baakteeriyaan madaa san irratti wal horuu hin danda'an. Namni tokko yoo baalli wahii alaarjikii itti ta'e deemi daraaraa baala sanirraa dalagame yoo nama saniif kenname namni sun alaarjikii sanirraa if deebisuu danda'a. Hubadhaa waan saayinsiin dhihoo tana bira gahuu danda'e Qur'aanni deema keessa dawaatu namaaf jiraa jee ibse.